Review questions gaaffilee keessa deebii. Question number 1. What is an electric field line? Gaaffiin tokkoffaan sararri dirree elektirikii maali? Electric field lines are imaginary lines used to visualize the direction and strength of an electric field. Sararoonni dirree elektirikii sararoota yaadaati. Sararoonni kunis kallattii fi cimina dirree elektirikii ibsuudhaaf gargaaru. They originate from positive charges and terminate on negative charges. Sararoonni dirree elektirikii chaarjii positive irraa ka'u. Gama chaarjii negative ammoo seenuu jechuudha. Kanaaf sararoonni dirree elektirikii sararoota yaadaa ta'anii kallattii akkasumas ammoo cimina dirree elektirikii ibsuudhaaf kan gargaaranidha jechuudha. Question number 2. What is the magnitude and the direction of the force exerted on a 3.5 microcoulomb charge by a 250 Newton per coulomb electric field that points due east? Hammaa fi kallattiin humna chaarjii microcoulombii 3.5 ta'e kan dirreen elektirikii chaarjii sanaa Newton per coulombii 250 gara baatti ta'e irratti dalagaa'ee shallage. Given kennamni charge. Charging kennamee jira jechuudha. Charge is equal to 3.5 microcoulomb, which is equal with 3.5 times 10 to the power of negative 6 coulomb. Kan ittaanu electric field. Electric fielding kennamee jira jechuudha. Electric field is equal to 250 Newton per coulomb. Electric fielding Newton per coulomb 250 kennamee jechuudha. Required barbaadamaan maaltu barbaadame maal gaafatamne? Force humna gaafatamne jechuudha. Force magnitude humnaa fi akkasumas ammoo direction isaa kallattii isaa gaafatamne. Solution format. We know that electric field is equal with force over charge. Electric fielding humna irra charge dha. Kanarraa force is equal to electric field times charge. Humni electric field baayisu charge dha jechuudha. Kanaaf force is equal to electric field 250 Newton per coulomb times charge 3.5 microcoulomb or 10 to the power of negative 6 coulomb. Asi coulombii kanaan badaa jechuudha. So force is equal to 250 times 3.5 times 10 to the power of negative 6 Newton. Newtoni hagasi jechuudha. 250 times 3.5 gave us 875. Forcing is equal to 875 times 10 to the power of negative 6 Newton. Force is equal to inni kun 8.75 times 10 to the power of 2 wajjin wal qixa times 10 to the power of negative 6 Newton. Inni kun si'a waliin baayisnu force is equal to 8.75 times 10 to the power of negative 4 Newton ta'a jechuudha. N to the power of x times n to the power of m x n to the power of x plus m wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf as keessatti 10 to the power of 2 times 10 to the power of negative 16 10 to the power of 2 plus negative 6 wajjin wal qixa inni sunis 10 to the power of negative 4 ta'a jechuudha. So humni 8.75 times 10 to the power of negative 4 Newton dha jechuudha. Directionin humnaa humni positive dha waan ta'eef directionin humnaatii fi directionin electric field kallattii tokko jechuudha. Kanaaf due to east gara eastitti ta'a jechuudha. Question number 3. Calculate the magnitude of electric field 2 meter from a point charge of 5 millicoulomb. Gaaffii sadaffaan dirree elektirikii chaarjii hammisaa millicoulomb 5 ta'e
fageenya meetira 2 irratti argamu shallagi. Given kennamni jalqaba irratti charging kennamee jira jechuudha. 5 millicoulomb 5 millicoulomb which is equal with 5 times 10 to the power of -3 coulomb. R distance in distancing kennamee jira jechuudha. 2 meetira 2 jechuudha. Required barbaadaman electric field barbaanna jechuudha. Solution formata electric field is equal to electrostatic constant times charge over r square. Formula kanatti fayyadamna jechuudha. So electric field is equal to electrostatic constant in Ken 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square dha jechuudha. Inni sun dhaabbataadha. 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square times charging 5 times 10 to the power of -3 coulomb. 5 times 10 to the power of -3 coulomb dha over r square. Distance in square ta'a jechuudha. 2 meter square. Asii coulombiin tokkoon badaa jechuudha. So electric field is equal to 9 times 5 times 10 to the power of 9 Newton meter square times 10 to the power of -3 isa kana jechuudha over 2 meter square which is equal 4 meter square. Meter square dhaan badaa jechuudha. So electric field is equal to 9 times 5 times 10 to the power of 9 times 10 to the power of -3 asiin Newton jira. Newton asiin irra coulombii tokko jira dhiifama. Over coulomb over 4 irra 4 ta'a jechuudha. So electric field is equal to 9 times 5 45 times 10 to the power of 9 times 10 to the power of 3 10 to the power of 9 times 10 to the power of 3 which is equal to 10 to the power of 6 10 to the power of 6 ta'a jechuudha. 10 to the power of 6 Newton per coulomb over 4. So electric field is equal to 45 over 4 which is equal with 11.25 times 10 to the power of 6 Newton per coulomb, or electric field is equal to 1.125 times 10 to the power of 7 Newton per coulomb. So electric field in tokko 2.5 baay'isu 10 paaworii 7 Newton per coulomb dha jechuudha.